oduu ammee oduulee biyya keessaatiin isinii eegallaa adde Saadaa Abdurramaan Afgaafiin caffee Oromiyaa guyyaa irraan tanaa Boorana daawwattee Moyyaaleedhaas daawwattee hawaasa Moyyaaleetii wajjin oolte haala gaariidhaan simannaadhaas taasisanii jiran achirratti waa'ee jechuudha. Daangaalee naannoo Somaaliitiin sarbaa jirtu irrattis jechuudha hawaasni yaada dhiyeeffateeti jira. Kanaafis deebisaan ni laanna yaada jiru kaasaniiti jiranii. Hundaafuu inshaallah uummanni keenya daangaalee isaa hordofee jechuudha. Yeroon if jala deeffatus ammaan tana irra finaa diininuu irrafuu isinis rafuu hin qabdan akkuma jechuudha. Waggaa dheeraas fudhattu namni keenya yeroo hunda dammaqinaan tokkummaadhaan sochootu baay'ee barbaachisaa hin jenna uummanni Booranaa jechuudha. Inshaallah Moyyaaleen hanga jechuudha guutuun Oromiyaatti ni deebitii abdii qabnaa jechuudha. Sumaanuu jechuudha qaama dhimma ilaallatu hunda biraan nu guyyaadha jenna. Walloonis Oromiyaatti deebi'uu qabdi. Takka naannoo taatee hundooytee jechuudha. Naannoo Oromoo ta'uudhaan hundaa'uu qabdi. Booraneen Moyyaaleenis jechuudha deebi'uu qabdi naannoo Oromiyaatti. Akkasuma dirree dhawaanis hundinuu jechuudha bakkattoon silaa irraan tana sarbamtee jirtu guutuun yeroon jechuudha naannoo daangaa Oromiyaatti yaanii naannoo Oromiyaatti deebitu ammaan tana. Kanaaf aangoonni isin waan eedan hin qabdan amma yeroo kanatti jechuudha waa hunda dandeessan ammaasis ga'ee hunda hojjechuu ni dandeessan. Kanaaf mirgaas ni qabdan waan ta'eef dandeettis ni qabdan akkasuma ajaja keessan bichaatu hojjeta waan ta'eef hojjedhaadha agarsiisaadha inni galatooma. Kanatti aansuudhaan oduulee gara addunyaatti isin dabarsina. Lolli Suudaan inshaallah haala gaarii irratti waliigalteedhaaf akka deemu kaa'ameeti jira. Ammoo lolli ni jira. Dursaan waraana jechuudha Suudaan Abdul Fattah al-Burhaan ammaas jechuudha Alfaashir guyyaa irraan tanaa daawwatee jira jaamaa jira. Ammoo jechuudha yakka kana guutuu jechuudha Maamad Abdaan Dagalootu itti gaafatamaadhaas jechuudhaan yaada kana dhiyeessee jira. Kanatti aansuudhaan Paakistaan guyyaa irraan tanaa sochii waraanaa eegalteeti jirti ifattee jechuudha. Sochii waraanaa kun humniti gariin kan gara nageenya kabachiisaa gaazatti bobbaafamuu jechuudhaan xiinxaltoonni tokko tokko jechuudha yaada haasaa jiranii kun baay'ee bareedaadha jabaadha jennaan. Kanatti aansuudhaan oduulee isin dhagahuu qabdan keessattuu namoonni jechuudha afaan kana beektanis ta'e kan beeknes kan jechuudha biyyoota baqattee achi yaa'uuf fedhii qabdan keessattuu biyyattii UK har'a ibsa baaftee jechuudha ministeerri biyya keessaa ibsa baaseen baqattoonni jechuudha golagaltummaa UK'tti galu waggaa galuuf jiru jechuudha waggaa 20 akka dheeressu ibse. Waggaa 20 alatti jechuudha hayyamni akka hin kannamne yookaan lammummaan paaspoortiin biisanii akka hin kannamneef yaada jiru jechuudha. Akka dhiyeessu yaan akka kana raggaa'essu yaan yookaan hojiirra oolchuu yaan ministeerri biyya keessaa gabaasii jira. Kanaanis kan jechuudha yaaddoo namoonni baay'een bidiruulee xixiqqoodhaan UK seenaa jiru baay'inarraa kan ka'e seenaa jiru waan ta'eef kana dheereessanii as keessa jechuudha namoota biyyattii isaaniitis nagaya argattee yookaan nagaya qabdu gara biyya akka deebi'aniif ni ajajnaa yookaan ni deebifnaa yaada jiru dhiyeessanii jiranii. Kanaaf hojiirra oolchin jennaan paarlamaan kufaa rabbi haa taasisu hojiirra oolchisan dhugatti jechuudha. Biyyoonni Awurooppaatii fi ardiileen hundarratti jechuudha lammummaa biyya sanii harkachuudha biyyatti golagaltummaa galtetti waggaa 5 qofatti kan namaa ture yoo ta'u ammoo warraan tana yookiin waggaa 20 takka dheeressuu deemtu jechuudha fuuldura yaada jechuudha haaftee jirti. Kana ministeera dhimma keessaa jechuudha biyya keessaa kan jechuudha UK'tu ibsee hojiirra oolchuufis yeroo dhiyoo qofaa fudhataa jechuudhaan dubbatee jira. Kanaaf akka jennu waa fuulduraa beekaa haa kuffisu. Kanatti aansuudhaan Suudiin mootummaan Suudii jechuudha sadaasa yookaan jechuudha Noovembar 18 gara Ameerikaa yookaan Usaaheetu waa taa'us seenuudhaan waliigaltee misoomaatii fi diinagdee akka Tiraamp wajjin mallatteessuu deeman guyyaa irraan tanaa gabaafameeti jira. Egaa Tiraamp kaleessa waan dubbatee hedduu isiniimeetiin jira. Hundaafuu jechuudha guyyaatu dhufatan guyyaan irra 16 jirra. Guyyaa 2 qofaatu hafee jechuudha 18 achitti argama. Kanatti aansuudhaan Suudiin guyyaa irraan tanaa jooyanii torbaan kana namoota seeraan ala biyya tana keessa jechuudha sochaan kan qabde keessa deemuudhaan bakka hojiitii fi hundumaa'u 14,916 to'achuu beeksiftee ammaas jechuudha ajajoota ibsa wal gubbaan baaftee jirti. Tarkaanfiin kun itti haa fufuu jechuudha namoota as keessa jiru kana hayyamni isaanis badee jechuudha kanneen seeraan ala as keessa jiraatan ni salphisaa jechuudhaan akkasuma biyyaa fi hawaasa keenya kan kabachiisu ta'uu jechuudhaan ni ta'a jechuudhaan
kaayanii jechuudha akka tarkaanfiin kana caalaa fudhatamu ibsanii jiran. Kanaaf namoonni keenya warreen ayyamaa ala jirtan biyya tana keessa if eeggannoo cimaa godhaa isiniin jenna. Dhiyeenya kana gaanii beektan akkuma jiruutu torbaan lamaan dabree kana keessa torbaan sadii keessa tara torbaan tokko kuma 20 takka torbaan tokko kuma 20 torbaan kana kuma 14 akkasitti guuruu jiranii jechuudha. Kanaaf rabbi nagaa godhu rabbi nama haa baasu. If eeggannoo godhuun ammoo barbaachisaadha isiniin jenna. Kanatti aansuudhaan biyyoota jaha kan obbolummaa tokkummaa fi jechuudha. Tokkummaadhaan bara 2026tti jechuudha. Paaspoortii tokko yookaan jechuudha fiizaa tokkoon biyyoota jahan kanarra imaluu dandeessu yookaan turizimii fiizaatiin jechuudha ta'uudhaan waliin hojjechaa jirtu GCC dha jechuudha. Gareen GCC biyyoota jaha tokkummaa isaanii cimsan Suudii, Bahareen, Oomaan, dabalee biyyoota Kuweet dabalatee biyyoonni jahan kun jechuudha Joordan akkasitti waliigaltee kanarra jechuudha irra deebiin maal ibsanii jiranii akka jechuudha. 2026 baay'ee takka qofaan noo takka irraan lamaan noo feesa akka isiniin jenna. Kanaaf kun hojii gaariidha galatooman jabaadhaan. Kanatti aansuudhaan Israa'el ammoo mootummaan Israa'el jiddumamee subscribe godhaa kamallattoo gurraatti na tuqudhaan subscribe godhaa maatii keenya ta'uu dabalama galatoomaadha. Netanyaa'uun jechuudha mootummaa Falastiin hundeessuu qaama jechuudha. Mootummaa Falastiin hundeessina jiru guutuu mormeeti jira. Mootummaan Falastiin addatti wanni hundaa'u hin jiru jechuudhaan mormee jira. Kanaafis jechuudha Hamaas ibsa laatee jira. Ammaas ta'uu baruus Falastiin biyya ni taati mootummaan isii ni hundaawa fudhatan ta'uu wannaan jechuudha. Qabsoorraa wanni nu deebisu hin jiru jettee jirti. Kanatti ammas ministeerri jechuudha raayyaa Israa'el akka jeetti jechuudha nuti ammaas nagaya lolaa ni kabajina jechuudhaan lola akka kabajaa godhee jechuudha qoosee jira. Ammoo jechuudha nageenyi fuulduraa kun akkamiif deema inshallah rabbi nagaya haa godhu. Uummanni Falastiin ammaan tana dhiyeenya nagaya harkatee jira. Rabbi nagaya haa godhu du'aa godhaa isinis hundi keenya du'aa haa goonu biyyoota kana jechuudha. Lolli addunyaa kan dhufuu malu. Kanatti aansuudhaan Kooriyaan kibbaa USAID wajjin jechuudha waliigaltee godhuudhaan nukuleera yookaan misaa'ila gurguddaa jechuudha hundoonii galaana lafa jala deemuu akka jechuudha waliin hundeessuu deemtu beeksifteeti jirti. Dhiiroo eenyu wajjin lola seenuuf Kooriyaa kabaati. Kooriyaan kabaan gaa'umna hidhatte guddoodha. Umarraan fidanii akkasii dhiyeenya gaadheen gadda Tiraambii achi daawwachuu isin himeetiin jiraa miti. Kana jidduummee subscribe godhuu qofa hin dagatinaa isiniin jenna galatoomaadha nu jajjabeessaadha share godhuudhaan bakka yoo waliin gahaadha isin yeree kanatti aansuudhaan jechuudha. Madiinaa keessatti guyyaa irraan tanaa konkolaachisaan konkolaataa balfaa lammii Paakistaan kan ta'e seeraan ala jechuudha balfa bakka hin ayyamametti haqee jechuudhaan riyaala miliyoona 10 adaban to'annaa jala oolchuudhaan miliyoona 10 riyaala suudii eessaa fidan. Subhanallah. Kongo miskiina mudhuma kutuu taate malee wanni kanaa tun yeroo hedduu kaate. Kanaaf jechuudha namoonni silaa kan makiinaa balfaatiin jechuudha guuruu hin jiru waan ta'eef jiraatullee if eeggannoo godhaanis dhaamsa keenyaadha. Kanatti aansuudhaan aaddee jechuudha Saadaa Abdurrahmaan guyyaa irraan tanaa jechuudha uummata Booranaa booyyaalee hunda daawwachuudhaan jechuudhaaf gaafni beektan gaa Saadaa Abdurrahmaan gaafii jechuudha caffee Oromiyaa tan taate kabajamtuu jechuudha. Boorana daawwattee jirti. Kanarratti jechuudha dhimma immoo kana fageenyaan duratti illee isin kaaseetiin jira. Daangaan Oromiyaa yeroo inni kabajamuu fi kabachifamuu qabu ammaan tana kan jechuudha waa hundi jechuudha hojjetamu. Kana irrumaan isin deemee malee dubbadheetiin jira. Galatoomaadha. Akkasii kanatti aansuudhaan ammoo Iraan ammaas irra deebiin akka gaariitti jechuun Kooriyaa akka gabbisaa jirtuutu himamaa jira. Himteetis jirti akkana laal biitti yeroo hamuun raftu siyaasaan nama raftu addunyaan tun siyaasa waan ta'eef rafuun qabu namni ni. Kanatti aansuudhaan isinitti dabalaa tokko isin dabala. Raashiyaan aappilikeeshinoota jechuudha USAID biyya isaanii keessatti uggurtee jirti. Aappilikeeshinoota jechuudha itti fayyadamaa kan ta'e kan USAID kan Ameerikaa uggurtee jira. Kanammoo yaaddu nageenya irraa kan ka'e Raashiyaan yeroo ammatti jechuudha biyya humnaan jechuudha nukuleerii fi Awurooppaan guutuu jechuudha weeraraa jirtu waan ta'eef ammoo aappiin kun keessattuu jechuudha aappii ugguruun kun biyyoota zamana kana jechuudha lola jirtu kana keessatti ni argama. Sababni isaatiis loluma deemaa yeroo kana keessaa qaama tokko keessa jechuudha Ameerikaan keessaa qooda qabdi waan ta'eef aappilikeeshonni USAID kun kan jechuudha
basaasa akka musaabsanii basaasa iccitii fi iddoo jechuudha hooggantoota waan heeruuf kanaaf jechuudha ugguruu beeksistee jirti. Kana Kuncunfaa oduu guyyaa irraan tanaati eenyutti wal yaa'u. Kuncunfaa oduu guyyaa irraan tanaati oduu irraa qaban kana fakkaata kan biraatiin akka deemtu shiruu godhan facaasaan keessi oduu oduu ammeeti galatooma filannoon keessan oduu ammee haa ta'u sabskaraayib godhaa nutti balama maatii keenya ta'a.